waan dubbachuudhaaf illee guratti namatti hin tolleedha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara maal keessa akka jirrullee hin dhabe. Mucayyoo waggaa 11 abbaan biddeenaa gudeedee erga gudeedeen booda jechuudha. Dirreedawaa keessatti erga gudeedaniin boodatti mucayyoo kana dhoksuudhaan mana barumsaatti illee hambisanii mucayyoo kana haati ishiitti illee jechuudha abbaa biddeenaa sanii irra gortee mucayyoo xiqqoo waggaa 11 kana ajjeesanii jechuudha. Bara maal keessa akka jirru annaaf galuu dide. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu obboloota koo annagaa kootii galata waaqayyo isin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni chaanaala kiyyaa baaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isin jedha warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Egaa ka obboloota koo dhugaa hedduu waan nama gaddisiisu baay'ee laphee nama cabsaadha. Wanti kun jechuudha akkuma miidiyaa irratti argaa jirtanii Dirreedawaa keessatti ka abbaan biddeenattu haadha niitii isaa kan mucayyoo bujje fidattee dhufte jala fidattee dhufte gudeedee intala waggaa 11 gudeedee erga gudeedanii ka'anii mana barumsaa haadhuma dhalte mucayyoo san dhalte wajjin wal tasmaamanii isheen illee mana murtiitti kan himuu dandeessu dhoksitee wanta kana dhokfattee jechuudha laa dhoksitee ilmoo ishee keessaa baate gudeeda ishee keessaa baate dhoksitee abbaa manaa isheeti jettee jechuudha abbaa manaa kan horufaatti dhufe jettee ilmoo ishee keessaa cinqamtee ji'a 9 guutuu garaatti baattee waggaa 2 dugda isheetti baattee guddiftee wajjin xaartee hanga kanaan geessee har'a abbaa manaa isheeti jettee raa'attee mucayyoo kanaa jettee dhirsa kanaatti mucayyoo ilmoo ishee wajjin ajjeesan jechuudha. Abbaa biddeenaa isa wajjin ilmoo ishee ajjeeftee jechuudha. Erga ajjeestee kaatee immoo jechuudha ajjeesanii ka'anii mucayyoon kun akka barumsa illee hin deemne hambisanii jechuudha. Akkuma dhagaa jirtanitti mucayyoon kun barumsa isheetti illee hambisanii ijoollee ollaa irraallee kutanii booddee ishee hoo ajjeesanii jechuudha. Abbaa biddeenaa sanii fi haati wal tasmaamanii mucayyoo kana ajjeesan. Daa'ima sana mucayyoo waggaa 11 jechuudha. Ajjeesanii ka'anii akkuma isin jedhe osoo ittiin himin mana murtiitti osoo hin himin mana murtii immoo wanta kana ragaa irra gahee hunda qabatame isaan lachuyyuu mana murtiitti dhiyaatanii jiranii jechuudha. Jarri kun lachuu jechuudha. Dhugaa gisee tokko dubbachuudhaaf ilmi namaa kun haggam akkamitti garaawatti jabaataa marabbii ilmoo ofii deechi ilmoo ofii gudeeda keessaa baate ofii ishiitti garagaltee ajjeesti. Bara maal keessa jirra bara akkamii keessa akka jirrullee na dhibee dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa wanta laphee nama cabsuudha jechuudha. Dhiiraaf jettee yookiin immoo abbaa manaa ishee jettee ilmoo ishee abbaa manaa ishee isa wajjin ajjeestee jechuudha. Abbaa biddeenaa wajjin mucayyoo saniif abbaa miti abbaa biddeenatti ta'an malee. Kanaaf baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Wantumti jireenya addunyaa kanaayyuu jechuudha. Ilmoo ofii ajjeestee jechuudha. Akkuma ajjeestetti immoo waaqayyo isaan qabee jira. Isaan bahuu barbaadaniiti garuu ilmoo sana ajjeesanii bahuu barbaadaniiti. Ilmoo sana erga ajjeesaniin boodatti immoo jarri sun qabamanii jiranii abbaan biddeenaa sunis qabame haati ajjeefti sunis qabamteerti jechuudha. Haati mucayyoo waggaa 11 sunillee qabamtee jirti jechuudha. Erga qabamtee immoo jara kanatti murtee du'aatu itti kenname jechuudha. Dhugaa seera jechuun seera akkanaati bakka. Seera jechuun seera akkanaati. Dhugaa siniin jedha jechuudha. Si jammara akkamitti mirgumtu daa'immanii fi mirgi fi dubartii kun akkamitti eegamuu dida biyya keenya keessatti jechuudha. Innaa kanaafiyyuu qabamtee jirti. Innillee qabame abbaan biddeenaa sunis qabame isheenis qabamte seeratti dhiyaatanii murtiin immoo murtiin du'aatti kenname jechuudha. Daa'imatti san ajjeesanii intala waggaa 11 ajjeesanii isaanillee jiraachuu barbaadan natti fakkaate garuu jechuudha walii galanii jiraachuu barbaadan. Dhugaan hin baddu dhugaan daa'ima kanaa hin baddu dhiigni daa'ima kanaa hin baddu jechuudha. Murteen Itoophiyaa keenya keessaa osoo akka kana ta'e hundumti isaa akka kanatti murtaa'e ta'eeti silaan ilmi namaa bakkuma argatti daa'ima gudeedee hin ajjeesu bakkuma argatti dubartii gudeedee hin ajjeesu mirgi dubartiis bakkuma argatti qalamee darbamu hin eegamaa jechuudha. Kanaaf dhugaa obboloota koo gisee tokko ilmi namaa hangam akka garaa walitti jabaatu wanta akkana kanarraa hin argitu walitti jechuudha. Mee amma ilmoo ofii ani kanan biraa miti abbaan biddeenaati wanta isa ilaalatu hin qabu. Garuu haati garaa isaatii baate ishee daa'ima tana garaa isheetii baate jechuudha.
ilmoon tuni garaa baate jechuudha garaa haadhaa sanii baate akkamitti ittiin cinqamtee deessee waa hunda hojii taatee hojii kuftee guutistee hanga kanaan geessee yoo du'a kana akkasii hawwituuf ilmoo ishiiti kuni haadhan jedhamu haadha bineensa jedhama malee haadhan jedhamu dhugaa siniin jedha jechuudha ennaa hedduu nama gaddisiisa wanti biyya keenya keessa deemaa jiru jechuudha bara akkamii keessas akka jirru nama ajaa'iba jechuudha maali boo addunyaan kun maali addunyaa maal keessa jirra addunyaa hagana garaa walitti jabaattu maalidha addunyumti tummaa kaatti garaa walitti jabaatti moo ilmuma namaa kaatti walitti jabaatti moo addunyuma hunda garaa walitti jabaatti daa'imti tummee xiqqishuudha kaatteen kuufne buskuutii tana dhugaa rabbi temporary irra sinii godha jechuudha dhugaa rabbi jechuudha waa'in xiqqishuu tana harka maaltu ishii ajjeesa haati sun haadha miti sun bineensa malee bineensatu dhale malee haadha miti dhugaa waaqa haadholiitii oolla haati ilmoo ofiitti akkaatti hin gabdu bare ilmootu haadhatti gaba malee haati ilmoo ofiitti akkanatti hin gabdu garuu tun garaa jabeetti hangam akka taatiin beekon haadha dhiiraaf jettee raa'attee tarraa abbaa manaa ishii biddeenaatti dhufe jettee ilmoo ishee ajjeefte jechuudha ofiifis du'a noolle kaa ofiifillee du'a noolle ofiif keetis murtaasatti kennameera jechuudha hedduu kanaaf yeroo tokko wanta biyya keenya keessa deemaa jiru iyyuu yoo laalteetu si jibbisiisa waanuma biyya keenya keessa deemaa yeroo si jibbisiisa dhugaa waaqas hin jedha jechuudha maaliif keessattuu immoo biyya keenya keessattis dararaa jira biyya ormaa keessatti dararaa jira maali biyya keenya abaarri maal qabdi Itoophiyaa abaarri maal qabda qoy nuti abaarri maal qabna bambiyyuma hundatti akka allaatti bakka hundatti reeffi keenya iccitaa deemu jechuudha hedduu takka na gaddisiise wanti daa'ima xiqqoo isaarratti hojjetame jechuudha garuu waan galatoomu murteen du'aa argatti kenname anillee bakka akkas bakka wanti kuni akka daa'ima gizee ijoollee waggaa 7 waggaa 8 akka guzee isa sanii miti murtee du'aatti kenname saalachitu bagatti kenname jedha mee isin komeentiyaatti maal jettu dhugaa rabbi osoo akkanti du'ee murtiin du'aa hundumatti kenname ta'e Itoophiyaan keenya nama walajjeesoo hin dhiiftee jechuudha maaliif atis lubbutee jaalataa sunis lubbuu fi jaalataa walii ajjeesoo akka biyya ormaa kanneen ta'e jechuudha kanaaf murtee du'aa osoo hunduma isaaniitti kenname baay'ee gaariidhaan jedhan gara kiyyaa dhugaa rabbi maali lubbuudha bakka lubbuun baasudha wanta tasaa ta'e kan tasaa gumaadhaaf fudhachuu danda'ama garuu kan beekatti ajjeesan kana lubbuun baate lubbuudhaan ba'uudha bakka dhugaa waaqaas hin jedha waan illee ana waaqayyo dhiifama naa godhulleedha lubbuu irratti faradu garuu bakka sunis lubbuudha kaa hedduu nama gaddisiisa baga waaqayyo sin qabe baga burtii du'aa sinitti kennan dhugaa waaqaa jechuudha hedduu takka nama gaddisiisa micayyoo buskuutii kana yoo agartani temporary irra sinii godha dhugaa waaqayyo jechuudha haadha jecha haadha tuni haadha maalitti haadha bineensa kun dhugaa waaqa haadha miti kun bineensa malee akkamitti ilmoo ofii deesse haati ilmoo ofii deesse ajjeesti rabbii keetii akkuma isin jedhe haati ilmoon haadhatti hin gamtu abadan ilmootu haadhatti gama malee yeroo baay'ee ajjeesuudhaaf iyyuu ilmootu haadhatti gama yookiin hamucaas ta'u mucoosaa ta'u itti gama malee ilmoon haadhatti hin gamtu tana dhagaye dhugaa waaqaan haadha ilmootti gamtee ilmoo gara jabeetti ilmoo ofii ajjeestu ishee argee jechuudha maaliif hin badee bineensa garaa jabeenya akkatti namaa kenne kun dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa takka wayyoo yaadattan jiraatan viidiyoo si hojjedheen jira mucaashii bineensi nyaachuudhaaf bineensi kan qabate harkaa baafattee jechuudha anaa nyaatu jettee bineensa harka galfattee bineensa harkaa baafattee jechuudha haati sun haadha jechuun kan akkasiiti la ana haadura haa nyaatu jettee harka ishii itti galfattee yaraa baafattee jechuudha ilmoo daa'ima ishee harkaa baafattee tana ta'ee tulofiifuu ajjeestee maal bineensa yalaa baasti haadha jechuun kan akkasiisa tuni haadhaa miti haadha kun bineensa malee haadhaa miti inna akkasi waaqayyoon baga sin qabe baguma waaqayyo sin qabe dhugaa waaqa hedduu takka na gaddisiise rabbi bade daa'ima kichuu tana doo nyaattee quufiin kaatteen quufiin odoo abbaa ishii jiraate akkanaa miti garuu